Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya orang taqiyya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagan ajiratan bagan jitanun natura akasitti ilmo takittin ankabu akasi asin jolle najala jolle ugaji dalali awali kenna uji seti achinarra kafa kujira ya bagiyati ana kai jangkau na harkan kamne ibda bakakan na buyar kafi jahan na gube akasitti asma boy umare eka abban ke jago waun kabun beitu numa oti beita dalada akasitti khana duraje kade jawa kujirani amal lega nama kana lego no dawala tuma jirti akawan ti sani tinnai ne je akad dawala ya bale janki jabirana da badda dunia akhirat rabbi simbira da batu Kuno, abbaan talatanaatiitu ba'u jira gaa namni kun harkan qabu ijaan qabu isaa fuudhee maallaqa san kafalaaf mubaarak usammaaqi. Lubbuun ta'e yoo baate abbaa kanaa qabsooytee lubbuun ta'e yoo baate maal taate yoo mube. Hin booyin koppilinki godha booyinsa isaa hunda jalii iftan. Koppilinki bicha godha booyinsi keessan koppilinki haa ta'u. Jadi komanci bocah di saja insra TikTok nama ada ba? Oh TikTok in boy na TikTok nu ada ba? Copy link bicha sini dapat pada family. Copy link bicha gura. Wan beradi sa copy link mele. Warak ni milite. Abah nyabshir. Wata kayadini. Miti yote si gafanne jirra itti si bilbillee jirra hin yaadin isin jedhu kun ijoolleen takka takkaan itti bilbiluu jirti ammaan tana siif baafnaa isin jaanii jiranii hin yaadin abbaa kiyya abshir. Jiraadha wallahi jiruu gaarii rabbisinaa jiraachisu wallahi galatooma jiraadha wallahi jiruu gaarii rabbisinaa jiraachisu. Amin abshir. حقوا بيت تايرات دبستو جاد Woi. Mubarak maalif darbita warri murteera diin harka murteera darbuu jiru. Mindin no rakkoo maal? Murteera darbaa jiru diin harka maal rakkoon wanni darbitaniif? Hai. No murteera no waan beekaa odii. Maaliif wanni darbanii? Deebisii barbaadi haasi gargaaru. Mooditarri tuusini malin mooditara seetti kenne gurbaanjaas baanjachuun nu buusaartanu an wannan jedheen jiru abbaan keenya kun maal ta'an kaja dura maal taatan abbaa keenya jalqabuma maal taatan isin fayyaa maal isin taate. Bakakka nadai ibidda samiidha guddaa jalatti nadai bakakka. Rabbiin fayyaa keessan isin adeebisu abshiraa amma immoo ilma keessantu qabamee jechuudha Yamanitti. Ilma intala Hakima Sheekhaati Muhammad Umar Janiini akkasitti intala isini akkasin na dura achi qabamteeti kasin na duraatu mujjirani. Ayyee. Kan biraadhi isaati ijoollumti argee gaara keessa jirtan kanan isin beeku maqaa keessa waamuu barbaaduan. Lafa galtanii samii baatanii mucayyoo qabamtee jirtu kana barbaadaati naannoo isin jirtu guyyaatti 24 keessa. Naannoo isin jirtu nama fayyaa hin qabne abbaa si gargaaruudhaaf biyyaa baate naannoo isin jirtu sa'aatii 24 keessa isin baafne taanaan kilaashii keessanii kadhaatii qileetti seenaan sinin jedhaan. Naala buukum nama fayyaa hin qabne bakka akka rabbii itti bu'e asirra taa'ee isin kadhachuu jira. Meerree warri daangaa Yamanii fi Saudii basaasoo jinniin beeku maqaasa. Eessa abbaa keessanii jirtu amma? Jirra jedhaa gadi baate akka dhiiraatti deemaa mucaa kana fuudhaa as baasaa nu agarsiisa. Yookaan ammoo kilaashiin keessan nurratti malee hojjetu yoo ta'e kottaa malumatti nu ajjeesa.
kabraan gaafan ijoollum ti harargee achi jirtan iyyuu waan kana gochuu dandeessu meela ijoollee walloo meela ijoolleen arsii dhugaa dubbachuudhaaf yoo ofii keessanii harka keessaa qabaattan rabbiin sodaadhaa irraa hiikkadhaa intala isaanii kennaafi gadhiisaa dhugaa walitti himna jechuudha bakka kanaatti lamin zarmaan zarii koon xaradanu beekaan haasee malee manuma uwwisuuf an haasee malee deemii zarmaan zarii koon xaragi naala buuk dhugaa walitti himna namni bakka sana qabatee jiru ijoollee keenya walloo ijoollee keenya arsii ijoollee keenya harargee ijoollee keenya jimmaa waan akkasii jechuudha dhugaa walitti himna jechuudha bakka kanaatti utuu nama fayyaa qabu ta'e irraan haasawwan akka barbaadan wal godhaan siniin jedha kun ofiifuu nama fayyaa hin qabne intala isaa qabdanii rifattanii gadhiisuu qabdu atattamaan dhugaa walitti himna jechuudha jaalimsaa maalirraa hubatte eenyu ka qabeettee yaaddaati ganda waamin ganda tokko miti kan waan akkana qabu inni muka walitti dhuuquun namni kan biraati inni kun maallaqaaf qoyyaasin afaan jalaanatu beeka xiqqoo kuni maallaqaa waa lagaafatanii dhumiti jaalimsaa okay hawaalaa gaafatan awwannan siniin jedhu obbolaa koo ittaqillaa rabbii sodaadha ani tun nama kanarraa birrii miiliyonan barbaada ta'e liqii jechuudha yookiin immoo idaa wallaahi irraan fudhu abbaadha bor abbaa taatanii arguuf jirtu inumaayyuu ni kaa malee ta'e malee isinuu abbaadha jabala keessaa ijoollee mee qabdu wal beenna jechuudha yoo nutti maattan diqaalaanu nama mararti ilmoon kun abbaadha harki isaan jiru fuulli isaan jiru rabbi balaa gad itti buuse kanuma laaltanii akka rabbiin rahmata isinii godhu nama kana mucaa gadhiisaati akkuma hin beekamneen irraa fuunee irra jedhaan nu agarsiisa ammuma jechuudha beellama miti beellamni nu eeggannu rabbi irraa jechuudha waa biraatii wal eegganna beellama meeqatu jabalarraa dhagaan itti gangalatee dallaalli anjabaadha jedhu du'e meeqatu kilaashiidhaan nyaatame yoo afaan keenyaan nyaatamuu barbaadde malee tokkoffaa irratti jaalibsaa nama kanan gargaarsifna innumaa nu gargaarsa barbaada tokko jedhe innummaa nu gargaarsa barbaada wallahi haa galatoomanii uummanni kiyyatti xiqqoo na gargaaree jira ammallee akka gargaaran ani illee nan gargaara akka nama tokkotti namni kun birrii 20 Itoophiyaa akkaawuntii yoo qabaate nan gargaara garana nyaate birrii Itoophiyaa 20 nan galchaaf lammaffaa immoo namni kun gargaarsa tuufuu qaba farankaan tokko itti kennaayyuu nama kanatti birrii garaa abbaati birrii yamanitti akka inni erguun barbaannu qoy waa'ee gargaarsa isaan dubbatinati gargaarsa dubbattee jennaan uummanni kun uummata nama nyaatu bar uummata foon namaa ciisee nyaatu kanaaf namni rabbiin sodaattan dallaalonni yaman keessa jirtan waa'ee gargaarsaa yoo dubbanne nu nama kanaaf gargaarsa goona malee birriin nu isinii kaffallu hin jiru ajjeeftanii seenaadha dhageessanii tu nama kana buufte garuu narraa gaariidha abbaan lubbuu kenne iyyuu immoo baafachuu barbaada ani immoo jaalibsa sumunii tokko ijoollee sanaa buusiftanii ennaan fuuldura rabbii tol gaafanna ofii afaan oromoo dubbatu miti afaan oromoo dubbatu miti warri qabe yoo rabbii sodaatan ijoolluma keenya kan biraa miti bar rabbii yoo sodaatan dukkana qabrii yoo sodaatan sila qabdaniittu isin adda baafattanii qabdanu kunoo ammoo intalli kan nama kanaa taate kanarraa birrii nyaachuu miti isinumaanuu seenaa hojjedha isinumaanuu seenaa hojjedha hadhaa siin deemuwan barreeffadhaa ol galaa nu barbaada intala kana nu kennaa nama biraa qabadha hin qabinaa innaan dhiiftuma hin dhiiftanu garuu namni isin qabdan sun akka carraa ta'ee kan nama dadhabaa ofiifuu gargaarsa barbaadu taate argamtetti namni dogoggortaniittu maa qabdan jedhaan jiru maa birrii gaafattan jedhaan jiru maa darartan jedhaan jiru maa kilaashii fuutanii afaan nu keessan jedhaan jiru inni rabbiin biratti ol gaafanna amma isa kan nama kana atattamaan nama kana abbaa kana gammachiisuu qabna jechuudha intala isaa fiddanii gastii kana irratti yoo duniyaaf aakiraatti gammanna jettan anis abbaadha utuu ilmoo koo ta'e akkanan gubadha amma namni kun maallaqa sii buufnutu jenne naan buusinaa mucaa koo baasaa jedha wanni kafalamu hin jiru boo maallaqa silaa isinii kenninu isaaniif kennina rabbii yoo sodaattan gastii ol seensaa amma wal beennaati warri yaman jirtan naannoo mucattiin qabamtee jirtan rabbii isa nu uume rabbii hadha bakakkaa namatti buusu rabbii nama kana fayyaa qulqulluu qabu bakakkaa itti buuse sodaattu yoo ta'e xiqqoodhumasii gaafa duunee qobaa keenya qabrii geeffamnu rabbiin rahmata xiqqoodhumasii jara rahmataatiin nu balaalu yoo jettan nama kana ilmoo isaa kabajaan kottaan nu kenna amma ol nu galchi
ajjala jiru dhibbaan dhibbatti hin beekanuuf qabani malee namni nama kanatti karaa jabaatan jedhuan abadan afaan oromoo dubbataa miti tigirfa yoo dubbate amaariffaa dubbate kadhannee irraa arganna kana. Imboyina familo, imboyina, please imboyina. Assalamu alaikum. Abadan afaan oromoo dubbataa miti. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ijoollee yaman jiran qofa naa galchi. Jaalibsa. Oh, mee isa kana dubbisi. Nagaa mubee akkam nagaame. Nagaa birree. Jaalibsa. Oh, keessallee na dubbisi kaleessa galgala asitti dubbachaa ture. Waa'ee dhimma kanarratti illee waa'ee isaanii rakkoon hin jiru. Hin gargaarrallee garuu waa'ee dhimmaatirra jirtuu kana keessan akka gaariitti na dubbisi waan jiru. okay, dhimma kana boodatti dalaguu dandeenya rakkoon hin jiru. Anis biyya keessa jira. Amma wanti nu barbaannu obboleessa keenya birree koo keessaan si haa dubbisu jaalibsa fooloo deebisii fi keessaan dubbisi. Amma namni nu barbaannu nama abbaa kana gammachiisee sheekoodha. Mucaan kana dhufe Oromiyaa jiitu ka jedhu kana ijoollees ni beekaa wal beekanii miyyoolee ida isaanii siniifin fuudhanuun jee dubbisiisa. Bakka nuti qabadhu kanatti gadhiisiitii bebeetti naasaa obboleesso. Komentiin nurraa cufibboo ummata marzii kana. Komantiin boo'ina, please komantiin boo'ina. Mucaan kun nama raggataan jiru. Yaa sa'aatiin nama raggatu hin boossanu. Sa'aatiin nama rabsu hin boossanu. Sa'aatiin ka'ii hojjetu kana jajjabeessuu kanas taa'alaan. Ofii kooti takkaa isaa hojii nama raggate hin beeku. Takkaa isaa nama raggatu dhufee hin beeku. Abbaa kana garaana nyaate viidiyoo isaa wallaahi billaahi argeera. Jaalibsaan tokko qabatee nama fayyaa hin qabne kana gargaartanii isinirraa gammadeera sana jiru argee. Jaalibsaan eeggadda farrisee fi nama gargaari jennaan hadha gargaarsatti galee gammadeen dhufe jechuudha. Wallaahi billaahi viidiyoo argeen dhufeen. Jaalibsaan nuti toobatee dhuma deebi'ee nama gargaaruu jalqabnaan sheer goona malee boo anuu sheer hin godha. Taap goona. Jallinarraa gara kayiriitti namni deebi'uu barbaanna jechuudha. Obboleessa keenya Oromiyaa jiitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin duniyaa akhiraa si gammachiisu akbaara gammachiisaa fiddee dhufteedhanii. Mee ilmaan isaan gullitti gadhiisuu isaati koppiriin godhaa yoo namni kun isin marare namni fayyaa hin qabne harka Waada gara koon qabu mata gara miti joon bira jirtu dubbifnee jirra fenne bar dubbii khalaas maallaqa geessineef tuma fuudhu ammaan tana. ايوه Egaa yoo maallaqni geeffamuu ta'es nu maallaqa kenni nu hin qabnu nu akkaawuntii isaanii irra galchinaaf amma akkuma digdama nan galchaa fi isin immoo akka ijoollee keenyaatti mataa ol nu qabaa intala nu fida amma barbaanne nu intala. Jarri jookarikkoo gaafa alagaa harkaa nurkaa alagaadha jedhamnu. Alagaa nuun jedhanii nurraa fudhatanu mucaa amma fidanii amma agarsiisanii amma nu agarsiisaa maal beellama maalii barbaachisa qalbiin nama 3,600 kun si haa eebbisu Oromiyaa. Nutti dafaa. Abshir. Akkas sheer godhaa mudaan baarti. Amma dhufuu qabdi. Sheer godhaa. Nama kanallee gammachiisa uummata Sheer keessatti. godhaa abbaa kanaaf ilmoo wal agarsiisne kan hin arganna sheer godhaa. Bakka nuti miti yoo bakka akkana innatti himnee jirra. Khalaas noolii bahararraa gartee noolii bishaanirraa ilaa gaaraatti hin fide siif kafalla jenneen hayyee bakka fidaa fuudhaa jee hanga amma sarraa faadha eegu jirra jechuudha maallaqa harka geessinee fi fuudhuudhaaf. Abboo Oromiyaa. Bismillahirrahmanirrahim. Obboleessa koo nama 3,600 jira. An rabbiin tarii lolan qabataa hin beekamu. Rabbi na jibbeera ta'a. Garuu nama rabbi jaallatu tokko ajala jiraachuu danda'a. Aamin jedha. Rabbiin duniyaa akhiraa si haa gammachiisu. Abbaa kana gammachiisuuf deemta. Rabbi si haa milkeessu. Milkaa'i atiif waayillan kee obbolaan kee si wajjin jiran warri dhimma abbaan kana Mube kiyya dhiifama dubbillee isaa afaan qabe du'aalee godhaa jirta. Oromiyaan bakka mitiyyoon jirtu san itti dawwalee mitiyyoo jara sanii nu dhageessisuu ni danda'a amma. Caala kan immoo yaada bareedaa fidde kun maali barbaadde? Yaada bareedaa bakka. Nuti mitiyyoo beekatti fuunee mitiyyoo ilaa suudiitti gartee maallaqa keenyaan finnee jawwaala guddaa binnee fi akkasumas viidiyoo agarsiifnee dalagaa keenyaa inni waada galle beekadhu waan jennee dhagaran gallu. Oromiyaa warreessaa jira. Jarra walii galtan san dhaggeeffatu. Mubaarak. Hirna harargee lataa hirna. Mubaarak koi gaala akkana goona laal. Lakkibbo. Mubaarak jedha. Lakkibbo ijoollee harargee ta'a. Akkana goona mubee. Gastii irra galee kijibaa gas ga'u abbaa isaa irratti kijibuun jedhan immoo. Sabboonaa koo ati garuu fitan. Yaa hin kijibu waan goonu. Mubaarak amma maallaqa akkaawuntii irra eegu jirraa jee. Oromiyaan amma dawwalee jara maallaqa barbaadu qabdi yoo kootaa fi maallaqa ajjeesanii dawwalee osuma asirra jirruuti maallaqa geessinee fi miti yoo fuunee sharaa keenya finnee si dhageessifna bara.
Maal kana Abbaan nagaa rabbi Khalas. fidii deemee ijoollee shee godhaa. Ammuma nuu fidii mee obboleessa kiyya. waan godhu dandeenye. Dimuddi Obboleessa koo Oromiyaa wallaahi billaahi angara kootiin. Miti yoo amma Waa isii kadhachuu malee waa si gochuu hin danda'u obboleessu. Yaaduma kan rabbi siif kennu. dubbiftanii miti yoo hoggaa mana kan dhufte dubbiftanii wajjin haasoftan bakka. Aboo rabbi duniyaa akiraa si haa gammachiisu jarana du'aa eddaan nan kutinaan. Wallaahi mi'a aamin jedhaafi. Rabbi duniyaa akiraa akkan seenee nu gammachiisuuf deemta. Akkan seenee rabbi si haa gammachiisu. Gammadi akkanatti sin beenna. Qomoowwan keenya. Isin gaachana keenya. Isin gaachanoota keenya. Bosona keessa jiraadhu qabrii keessa jiraadhu. Qabrii keessa qofa hin jiraatin. Bakka feete jiraadhu bishaan keessa jiraadha. Namni ofii bishaan keessa jiraatu. Shiftummaa keessa jiraatu. Kun akka mucaa kana dalagataas haa ta'u. Kan biraas immoo dhaqee oolmaa wattaaddara keessa sagalu. Wattaaddara hin ta'in hin jeenaa. Namni keenya bakka hunda jiraachuu qaba. Qabrii keessa qofa ila. Namni keenya kan inni nama gargaaruu hin dandeenye yoo qabrii keessa qofa jiraate. Gaara keessa isa taanu galaan jedhinaani ustaazonni keenya. Hin galin. Bakka hunda jiraatu namni keenya. Bas kufrii keessaa fi qabrii keessa kan jiraatu. Kana dhaamna amma obboleessi keenya dunkaana keenya finnee isin gammachiifna jedhee yaa rabbi abbaa kanaaf ilmoo sagalee wal dhageessisi nu gammachiisi. Yaa rabbi yaa Allah ati warra as taa'ee immoo taap koppiliin sheer godhee abbaa kana gargaaruu jiru yaa rabbi nu gammachiisi. Yalla akkaawuntii datti kuma 20 abbaadhaaf hangalcha. Sumunin tokko abbaarraa bahee wanni kennamu hin jiru. Fida akkaawuntii. Fidinatti. Nurraa namne garuu abbumti kun gammaduu qaba. Mucaa isaas hin baafnaa fi isa illee gargaaru. Maaliif bofa yaa garabsi? Fida. Natti ni. Maali nagaan? እሺ Buatan abbaa kana jaalachuun keessan sheer koppiliingi taap godhaati manaas ol kaasaa namoota hunda irratti sheer godha. Kana namuu dalagaa adda qabna waan ta'eef jechuudha. Akkasitti wal deeggaraa wal hubachaa yaanu faamilii xiyyaa koppiliingi sheer godha. ani elaa waa sadii qoban waa lama sinii dhaamaan afaanin si bu'ee dhiifama waa laman dhaamaan akka wallaaluma kootii tokkoffaa Dubbad. namni nama gammachiise rabbi isa gammachiisa. Abbaan kun ijaan qabu harkaan qabu gurraan nu dhaggeeffataa jira. Maalan dhagaa jedhe utuu nun arganne yaa rabbi maaliif uummata kanarraa na uumtee nuun jedha. Har'a immoo yeroo akkasitti dhufee gurra dhaabee nu dhaggeeffatu kana khayriidhuma dhaga'uu barbaada. Ka jalqabaa rabbiin ilmoo isaaf isa wala agarsiisu atattamaan hammatti. Ka lammaffaa immoo abbaan kun na gargaara harkaan na cite jedhee takkaa gadi beesitti hin baane. Ija takka na ta'e hojjetachuu illee hin dandeenye utuma fayyaa qabaadhe namni fuula koo kanaan hojii nan galchu nan sobe namni hin galchaa atuma shabaaba ta'e amma tu namni kun shabaaba ta'e aan hojiin qaxaru dhaggeeffadhaa laan dhugaa sinitti himu tun waa qabaadhe namatu jira miti beektu sinii galee yaada isinii galee hojjechuutti humna qabu isumaayyuu rabbiin balaatti buusee akkana godhe rabbiin utuu nama kanaa kana nuun kennine utuu nama kanaa kana asin baafne waan ittiin jannata bitan nuun qabnu rabbumtaa galatoom kunoo as nuu baase namni kun tokkoffaa wanti inni isin kadhachuu dhufe yaa saba koo yaa ummata koo yaa qomoowwan koo ilmoo koo naa baraaraa jedhe malee an fayyaan qabu kunoo ija koo kunoo harka koo ana gargaaraa hin jenne. Erga immoo dhufe ilmoo isaa fidaa jirra Oromiyaa jiituu rabbiin sababa kee addunyaa akiraa aboo saba kee guutuu gammachiifte rabbi si haa gammachiisu siin jedha. Amma immoo akkaawuntii nama kana naa kennaa innumtuu gara na nyaate siin jedha jiraaman. Innumtuu gargaarsa barbaada boleesso. Jaalibsa achi nuti irra jettaa intiraan jedhin. Akkaawuntii isaa barreessaa Aboo Mubaarak dhaggeeffadhu baatiinis dhaggeeffadhu mubee kiyya laal dhaggeeffadhu dhugaa dubbannaami Mubaarak gargaarsa yoo taate takka miidiyaa kanarratti kaan nama feemasummaa gargaaraa kaan nama dhageettii qabuu gargaaraa kaan nama gartee nama dubbisuu danda'u gargaara. Namni kuni abbaan keenya kuni laal gargaarsaa osoo hin ta'initti ilmoo isaa osoo kana jiruu biraa deemtee biyya namaa keessatti akkanumaanuu gubbaan isaa humna hin qabne isaa iyya hin qabne isaa ifiifuu tana keessa jirtu maallaqa gaafatan biyyaa baatee akkuma namaa tokkotti
Kuni fadila rabbiiti. Wanni abbaa keenya kana miidiyaa bakka tana fideef numaa uffatanuuf dhaggeeffadhaa uummata. Gaafa girrigirrii goonu girrigirrii goona. Gaafa qoosaa ni qoosna. Wanni rabbiin irra Ramadaan as deemu kanaan abbaa keenya kana fuula ummata nama 3,000. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura fideef uffatanuuf. Dabareen dubbanna dabareen dubbanna. Welcome Kingi Kiyya. Kingi Kiyya naus. Laal Mubaarak Musamma. Wanni abbaa keenya kana arra akkaan taatu akka malee taatu abbaa keenya kana gara miidiyaa ummata isaa bal'aa ilmaan isaa kan nama 3,500 ka isa dhaggeeffachaa jiru kana dura fideef nu fatanuuf anaa fi ati kafayyaa qabu nu fatanuuf nuti yoo hangam rahammata qabna hangam iyya abbaa keenyaatiin isa laala waan jaamu hawaasa kana hundaafuu gaafiin namoonni gargaaruu dandeessan. Namni kumni sadii amma gargaaruu dandeessan Ramadaan as deema. Sabboona kafoo galatoomi sabboona deeqaa tokko ittiin kennana dhimma gargaarsaa irratti deeqaa tokko ittiin kennana. Si muktiin jira. Eshi. Dubbat Koy ini warri kan nuti qabadha sabboona. Rabbiif jecha waa gargaaraati. Dhaggeeffadha. Hundi keessan nuti qabadha nama isaa iskee malee. Obboleessa koo obboleettii koo waa tokko siidhaama. Wanni nu biyya lafaa kana irratti kennannu bor qabrii keessaaf nu fayyada. Utuu waan qabriin ta'e beenne hundi keenya iyyuu biyya duniyaa kana irratti waa gaarii nyaannu mana gaarii ijaarrannu. Quttoo keessa ciifnee qabrii keenya bareeffanna. Kanaaf ta'aa jirra. Namni kennatee nu biraa qabu hin jiru sadaqaa kenni jedhee. Wama ta'abbanne dafqa keenya kennataa jirra. Obboleessoo na wajjin. Firidam ol galchi ani shabakaa kiyya dadhabaa firidam ol galchi. Meeshaa dadhabaa sabboona maa inni jettu obbo. Nuti qabatama kana seeroon tokko dubbatu. Amata naasawwan birrii galcheen deemaa yoo barbaadan nuti qabadha. Amma hundi keenya iyyuu rabbiif jecha namni kun naa kennaan jennee baraala asirratti. Silas kennitanii kaatanii waa jammartaniittu bara kana. Yoo bicuusi waa walitti buutan jammartaniittu. Ana gara kootiin namni kun naa kennaan jenne garaana nyaati. Harkan qabu kunoo fuula koo laala kakawween natti bu'e ilmoo koo kadhaadhaanis ta'u kaffaltaniis ta'u naa baasaa jedhee miti. Nummoo atumaanuu gargaaramuu qabdaa jennee giddisiifnee gargaaraa jirra kana hubadhaa laa uummata keenya xiqqoo isinuu wal beennaatiin haasofnu nama biratti. Akkaawuntii kee baafadhu hundi kee. Namni kun si marare namni abbaa qabdu abbaarraa dhalatti namni harki kun si marare waa qurcii wayii hin dhalanne reessi dhalootaan miti erga dhalatee kee akkuma keetii akkuma kootee akkuma abbaa keenyaa ture kakawweetitti bu'ee wana utuu caatii jalaa kaafuu utuu muka baatee deemu Allahu a'lam. Otuma ifaajuu namni muka jalamaa maal gochi deema katamaa keessa deemaan ture gaafa san baadiyyaa keessa ture deemu kakawween itti bu'e harki isaa qabame fuulli isaa akkas ta'e. Kanaaf waa'ee mucaasaa obboleessi keenya Oromiyaa isin nageessa sagaleessi hin baafna kaffallee jedhaniiru. Rabbiin duniyaa kiraa jalaa milkeessu. Amma warri akkaawuntii qabdan keessa seentaniittu nigdi baankii irra seenaa awaash irra seenaa. Ya Rabbi nama naa hojii keenya kana Ya Rabbi milkeessi gaa. Eeshi nutti migaa amma iskee anaa wajjin haasa'atta. Seenneerra. Kuma tokko. Seentaniittu miti warri nigdi baankii hin qabne Azar baankii jedhaati. Kuma tokko jedhaa barreessa birruma kuma tokko mi. Kuma tokko. Eeshi kuma tokko jenneerra. Digdami saddeet. 75. 65. 65. Ammas 65. Ammas 65 tokko. Tokko haa. Macarashaa. Irra deebina. Irra sinii deebi'aa dhaggeeffadha. Warri dhuftan akkaawuntii rabbiin sinii kenni. Yaa obboleessoo yaa obboleetti wallaahi qabeenya tokko hin qabnu kan rabbiiti qabeenya. Qabeenya habbaa sumuanii hin qabnu kan rabbiiti isatu ittiin nufattanuudhaan nu bira kaa'e. Namni akkaawuntii erga rabbi sii kenne seeni namni akkaawuntii ijaan hin argine jira. Namni erga dhalatee amma wanaatti akkaawuntii jedhamu hin beekne jira. Rabbiin beekumsa sii kenne akkaawuntii iyyuu si bafachiise tokkoof torba adda baafattee barreessaa jirta. Akkaawuntii keessa seeni waliin galchina waliin agarsiifna oseenni. Dhiira ta'e dhiirri garaa isaa nyaatu qabadhu irra deebi'eessitti hima. Kuma tokko nigdi baankii irra seenaa waliin gadhiifnaa qoy hin gadhiisinaa tun hin gadhiisin. Kuma tokko 28 75
65 ammallee 65 tokko macarashaan bismillah seenneerra maqaa maalii nu baase beektu Qaasim Muhammadu mareenyunni Abbaa keenya isa. alhamdulillah kaawuntii kan isaanii ta'u immoo baay'ee na gammachiisee jira kanuma isaaniiti yaa rabbi miilona bakka nu buusi yaa rabbi siif jecha goone waa tokko namaaf jechaa miti gadhiisaa tiroobsaa yes Allahu akbar kun obrii kumni diddamni galeeraafi akkasuma miseenjeraan na ergi galatoo suuraa irraa na kaasi. Kuno obboleessi koo tokko 5,000 na bira taa'e kunola argila. Allahu akbar. Wallahi kuno obboleessi koo kuno 5,000 dabarseera jedhe. Meeqa dabarsitan gaa? Meeqa dabarsite obboleesso jaanibsaatti keessaan ergi tiktookii isaatiin ergamu. Otoo kaas ergi tan erga. Ergi miseenjeraan natti. Okay. Warri ergitan hundi ka mubaarak qabda mubaarak irratti kaana qabdu ana irratti hundi keessan warri mubaarak beeytu mubaarak irra aadii qabdu mubaarakitti. Irra deebina ambas akkaawuntii tokko qoy. Qoy. Sekoppara tergite. Jalibsa kunooti la. Kuma digdamar gaartamti. Dhufee natti illee kun oola. Ala qabu. Ammas namni wayii natti ergeera qoy. Allahu akbar. Ergu namni nasri jedhamu birrii 3,000 galchee meesa tiktookiidhaan na ergeera. Ergi tiktookiin koo banaadha. Irra galla ammas. Mubaarak irratti akki. Narratti ammas irra galla deebi'ee obboleessa koo. Chaaleenjii birrii 1,000. Yaa obboleesso. Anzaalima. An qulqulluu miti. Garuu rabbiin nama 4,000 keessaa nama isa abbaduun isa sodaatu tokko hin dhabu jedhee yaada. Nama 4,000 keessaa yaa obboleesso nutti miqqanyaa'ini. Rabbii si jaallate ilaaliiti aamiin jedha tokko. Yaa rabbi nama abbaa kana tuun hin gaafatin gammachiisaa jiru. Duniyaattis gammachiisi akiraattis gammachiisi. Yaa rabbi qabriitti illee nu gammachiisi. Yaa obboleesso sadaqaa abbaa kana tuun hin gaafatin sababii ati godhaa jirtu haadha kee qabrii jirtu rabbiin ija rahmataatiin alaalu. Yaa obboleettii koo abbaan si jalaa duunaan ay abbaan qabu jette rabbiin abbaasiif haa ta'u ormi abbaasiif haa ta'u warri birrii tokko abbaa kana gammachiisuudhaan hirmaattan rabbiin gaafa rakkoo keessanii 1,000 an South Africa irraa Najib Muhammad 1,000 South Africa irraa kunola. Yaa rabbi gammachiisi aamin jedhi qabadhaa ammas akkaawuntii irra galla akkaawuntiin nigdi baankiidha waliin seenna gaa bismillaahi irrahmaani irrahiim seenne akkaawuntii ammas sitta dhima seenaan jira ammas kuno chaaleenjii birrii 1,000 an 1,100 kennin jenne chaaleenjii 1,000 gadi feetu 1,100 galchi feetu 50 galchi feetu 300 galchi feetu 500 galchi feetu 100 galchi itti hirmaadhu. እዚህ ቻሌንጅ ውስጥ መቀላቀል ከፈለጋችሁ አርጋ ከሰው ንፉዳ ዲፈማ ወጅን አባከኝ ይሄ አባታችን መብረቅ ነው የመጣው ሳያስበው ገጠር ውስጥ ልጆቹን ለማስተዳደር ልጆቹን ለማሳደግ ሮጥ እያለ ዝናብ ዘንቦ እሱ እንጨት ስር በቆመበት መብረቅ ከሰማይ ወርዶ እጁንና ፊቱ እንደዚህ ያደረገው አይን የለውም እጅ የለውም መስራት አይችልም። ስለዛ የቻልነውን እያገዝን ነው። ሱዲ አውንቲ ዲበሸን ነትገልቸራ እጆ ቲክቶክ ጎቲ ነትርጋ ነቀቀባ ጃሊብሳት ነርጋ ፌስቡክ ነትቀዲምና ሴና ደኩን መቃከ ሰኒ ሞና በረሳ አርጋንጅራ እርግቴ ኦኬ ናብራ ተርጌ ነምኒ ብሪ ኩማ ዲበሸን እርግቴ ዋትስአፕ ዮጂ ረትረኮን ቀብ Khalifa Hassan Ahmad Rabbi Khalifa Islama siya ako Rabbi matake wala kabu Khalifa nakakabera na nilga natulga dabar si WhatsApp isat nakakabera Rabbi ndrasi fakakabu ka ergi na kofsa county mo wan kabu na tinar bafat na county Rabbi si kenne obole so Rabbi si brakay hundi kesan sakandi so domo bichana kenna saati to committee
علي شيخ حسن بري توبيا كومشن ورق أكونو ناسي نجرا علي المشيخة ربي ولسيها قبل ربي سي أمريكا في الدنيا في آخرة ما تنكي يوغندا آخرة جراتا ربين بلا سببات أباكنا ربي كوغا فسنا كوي جلا باسون دتلم نينا مكان أوبسي الله أكبر إجول لنا كباجرة كوي مكان دوبي سانتو كودي فما تولا كاونتي نمين كاونتي وريتن أوبسا وردا كل شيء كلا تفنى دور كوي لا جاوب بدي أدمش الشيطان موسى يوسر ننجتو نافي جمّة غير لا فيسكو بريد بالما ربكم بليون لما بكسي فبوسو هنك أبدي ولا دي بشر كابدي برا بيجا كيسة تيسو تجمّة تيسة أكاونتو ما كابدي دا في جيسة أنت نمدور كم أكوني سباكو تجتة بريد بالما كذي ربين بليون لما بكسي فبوسو تكاكرا نمبرنو نماني إيش فؤاد الله أكبر والربي كيسا لا حول ولا قوة بريكما بريد بالما بريد بالما أواشين سينه جرانا يوانا كابو برا يوانا كابو نندور كوما جري سينه كمشان نمني سيارة كونيس كمشان مبارك حسني حسن الله أكبر والله ربي سينا من كيسو دنيا آخرة ربي سينا من كيسو أنتري ربي وات فينيو ولا تلو فينين كابوتا دبي ربي نمانغالو نمكما سديب دبتور بكيسا نمتوكو نمني ربي ولا تلو فينين كابو آمين جد أجرتا إسين آمين جلاسين سببي كوميت سببي كي بلامو دندا آمين جد أمس كوي تيكتوكي لنا أرجع أمس نمني سايب جرم ويو قلبي نجرسي والله أباس هاتي قلبي جابه بريدي بافا فرتما ماذا كاونتي رانكابو بريدي تور باتا بيساني دبرسي ونك كان ما كم تشي سجرا إلالي بريدي بافا فرتما ماذا كابو بريدي تور باتا ما باس هاتي قلشة والله أنا كم يلي تور باتا كم مدين boleh sok dubbi kabachuk abu miti dubbi kabachuk abu miti torbata makana yerot kene to e bisat kene amma to ka hasani facara kenna account ra sen wara account tan sene ra sena challenge bismillahir rahmanir rahim sentani senega kuma to ko jira baresa ni di banki gati devi warri azar banki lan sentu ka warri awash warri oromia azar banki lan sena ranna makenna sentani kuma tokko naa jedhi digdamii saddeet jedhi torbaatamii shan jedhi jaatamii shan jedhi ammas jaatamii shan መጨረሻን ቶክ እረሲ ደቢው ኩማ ቶክ ዲግደሚ ሰዴት ቶርባተሚሸን ጃተሚሸን መጨረሻን ቶክ እስነ መስቲ ገልጫ አማሪፋን እንዱበዳ እዚህ ስር ላላችሁት አባታችን መብረቅ መጥቶት እየረዳ ነው ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ለምን 50 ብር የኢትዮጵያ አይሆንም አካውንት ውስጥ ግቡልን አካውንት ውስጥ ግቡልን 1000 በይ 1000 በል ወንድሜ ንግድ ባንክ ነው 1000 28 75 الله أكبر 65 አሁንም ድጋሚ 65 መጨረሻው አንድ ነው ስሙ ቃሲም ሙሐመድ ዑመር ቃሲም ሙሐመድ ዑመር ሃየ ብሪንጋ ለጀና ቲክቶክ እና ነተር ከማራ ዋንቴፍ ዱብሱን ኮድር ከማይቹና ሙክታር አባቦጊ መጋላ ጅማራ ብሪ ኢትዮጵያ ኩመተኩ ገረላ ፈሰነማ
rabbi si amil keesu duniyaa akhiraa tiktookii korra banaadha tiktookiin ibsaas banaadha rabbi si amil keesu duniyaa akhiraa abbaleessu kana Mubarak ammallee namni biraa narratti erganii 9,500 cinaaqsan namni jedhamu. muraadi cinaaqsan rabbi si amil keesu